Efaa fi Daaniin mana hidhaa keessaa ba'anii Ermeellaan Ameerikaa galte yoo jedhan oduu dhageenya. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa amma gochuun hin danda'amu viidiyoon dhufeen dabqina keessa yaanaan mukkee fi ban maalan godharee siniin jechuu jaaladha. Akkam immoo ijoo akkoo qimamee mana madaamimee dhugaan siniin jedhe yoo dhiqattee tun sirriitti baasillee dibatte mee baay'ee ni bareeddi. Garuu gaafa bareeddi gaafa waan tokko jettu jarri ni naafiti kanarraadhaan kan akkamatti bareeddi isa biraanis attuudha dhokattee too viidiyoo waraabdi jirtu mitiiree sinan jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf taana jechuudha. Yeroon dhiyoodha yeroon qilli qaayedhu dhiyoodha dhugaan siniin jedhe yeroo dhiyoodha hin godha waaqayyo waanta ta'eef siniin jechuu jaaladhame akkam natti bareedeera hin bareeda miti. Ijoo koo mataan koo yuumee naa marguutti jira dhageessanittu qucurichi sun maan jedhu maal fayyadamtoo jettanii bishaan shunkurtii fayyadamuu jalqabee achumaanis immoo wal keessa dubbii waan taateef kaarotii fi ruuzii affeelee daakeen jechuudha akka juusitti akkasitti fayyadama. Garuu sirbu nan dhiise seen jechuun jaaladhaan innaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ifaan baay'ee tokko simmeetaawii ta'eetoo jira jechuudha. Ani homaa tokkoyyuu waan hin goonedha jedhee eeshi waan tokko hin goone miti elaa Abiraamiifis haa ta'u Abiraamiifis ta'uu haa baatu ifaa wantati goote wantati balleessite tokko maali yoo jettetta ta'e Daanii faana maaliif taate sababni ati Daanii faana taate obboleessa kee qeersaa turteef maalidha? Innoo cinqatii keessa jira, innoo yaaddoo keessa jira, innoo dhiphina keessa jira. Maa wajjin hin taate akkasittiin ashoofaa turte? Maaliif abeelin waamtee akkasittiin godhachaa turtan? Sababni maal? Maaf cal jettee teessee jireenya kan kee jiruu kan kee maaliif hin hojjetatiin? Obboleessa keef maaliif hin yaane? Buziyyeen dhugaa jirtu sitti haasaa turte, deem dhugaa jiru sitti haasaa ture. Ati garuu hin dhageenye. Namoonni baay'ee sitti dheekkaman namoota muraasa wayii jechuudha. Waa'een jireenyaa kan hin galle, waa'een gaa'elaa kan hin galle, waa'een lubbuu namaa kan hin galle guyyaa kana koomentiidhaan du'i warra namaan jettu kiingi siniin jechaa ture maleedha. Namoonni baay'ee sinitti gaddan. Namoonni baay'een hangana kan hin jedhamne sinitti gaddan. Sababni isaan sinitti gaddaniif maalidha? Yookiin immoo sababni sitti gaddameef maalidha? Obboleessa isaa maaliif dabarsee kennaadha? Amma namni kun sammuun isaa jechuudha cinqatiin qabamee jira. Dhugaan siniin jedhe ani maalumatu akka iyyuu hanga biraan hanga kanatti iyyuu turuu taasise ani abbaan ta'e garuu yookiin immoo bakka abbaan ta'e wayii kadhachaaf akka jiru natti mul'ata isa dhugaan siniin jedhe malee akkoo akka taateen irratti ta'aa jiru akka inni dubbii nama dhaggeeffachuu dadhabe yeroo hunduma gadi jedhee maal jedhee cinqatii keessa gaggalutti silaa dubbiin fagaattee turte jechuudha. Sigaleera kanarraatiin kan ka'e immoo ina baxxaramte jechuudha. Lakkisiin jennaan didde lakkisiin jedhee sitti himnaan didde achumaa booddee si galche argiruun keeyyuu baay'ee bareeda maal taate እንደውም sun booda balattee baate bareeddee baate dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Inde ani ko jedhee irra asheetee baan jedhe dheengadde asheettee baate bareeddee baate simboolaa siilaatee baate jechuudha. Barattee gorfamtee jechuudha. Siifiyyuu gaariidha. Baay'isee kana dura eenyudha kan siisisee markeen siisiseera lakkaa halkan tokko achi bulteetta jechuudha. Isa biraan immoo gaasheen dhaga'ee jette maal gootiree waan gootu dhabnaan gaasheetti miti qaba. Sinuu as yoo wakkaba keessa wakkabdu waan hin taane hojjettu waan hin bareenne hojjettu yoo obboleessa kee ani Abiraamiif jedheen kana hundumaa godhee Abiraamiif yoo ta'eera ta'e karaa seera qabeessaan nama inni jaalate waamtee akka barbaaddeetti mataa ishee qaqqabattee akka barbaaddeetti shurrubbaa ishee akka barbaadde gootee osoo hin taane tasgabbiidhaan qalbiidhaan yaadaan gorsitee yaa obboleessa koo gaa'ela isa kana diddeetta gaa'ela isa kanatti immoo suuta jedhiti gali ina riifatiini xiqeen hin adeemiini jetteeni qobaatti waamtee mana keetti waamtee sirritti tasgabbeessitee teessoorra teessistee wajjiniidhaan haasa'uu qabda malee ganaa ati qabameera maal ta'eeran jedhi Ay buziyya yeroo ishiin dhuftutti nan gaafanne mana hidhaatti ani kaleessa iyyuu keessuma koo akkanatti hin dubbanne na dhiise malee akka ishiin ta'aa jirtutti waan dhattee gaafatte natti fakkaanne jechuudha. Akkasumattidha. Garuu immoo ishiin kan hin dhufee sin gaafanneef namni yoo nama bira jiraatee fi yoo nama bira jiraachuu baate maaltu namatti dhaga'ama
jettee hubatta jedheni malee si jibbuu koo yookiin immoo si dhiisuu koo miti. Nuti obbolaadha, nuti dhiiga tokko jennaani. Atii fi Abrahaam kan ta'aa jirtan kan biraa, ani kan biraati. Maalidha jeefoo akkasitti na dubbachaa ture, ati maaliif kan akkas ta'aa jirtu jennaan baga galteette. Ela yoo ta'u baate immoo sintumaa jetteen tumaatii wayyaa maa rakkoo tokko illee hin qabu jennaan uma wanti fiddu waan hin jirreef sin dhuffeessaa jetteen. Dhuffeessu busiyee dhuffeessu dhugaan sin jedhe inde dargaggummaa seetti dhadhagaamnaa yokkoo maal goota nan gadhaatti maal goota waggaa tokko mulu maal fayyada edda qalabatii eddanni qalabatii godhe eddanni qalabatiitti seene eddanni jireenya biraa heegalee jechuudha maal fayyaduufidha ishiidhaan fayyaduudhaaf ishiin qoraa jirtamoo maalidhame ishiin moofitollee mee ermeellaallee qortee laaltallee jenneellee fudhanneerallee yoo ta'ellee jechuudha warreen sana faana taateeti haadha manaa sasanii dura dhiise faana taateeti ishiin okkoo madaa qabdi ishiin okkoo caba qabdi ishiin okkoo waamee qabaattee deemti siiras wanne ani namnumti ani beeku garuu akkanan angaana amma fokkore kanatti jechuudha dhugaan siniin jedhe waan kam haadha koo isheen dhaltetti waa'ee gaa'ela kootiin odeessu ishii iyyatti na dhaltetti dhaqee gaa'elli koo kan abbaa manaa koo kana jedheetti odeessu taa'een ma wajjii maan dheenani ilaala malee jechuudha na ajjeeseen loo ta'e malee jechuudha kun mee qilleensa bakka asiin baastanii achiin baastanii fakkeenyaaf tinsuu haadha Alaazar waan ishiin gootee argitaniitoo jirtu jechuudha. Waan ishii irra geessiste argitaniitoo jirtu. Dhugaa dubbachuu. Garuu namni waa'ee ishii baay'ee dubbate namoota muraasa wayii mucaa wayii dhiira wayii akkas namoota muraasa wayii dubbate malee calleettan kan ruutaa kana maaliif wakabdanse maaliif akkasittiin oliif gadi bubbuttan har'a maaliif fayyaddan sinukkoo mana ishee diiddanii jiruu ishee diiddanii nagaa ishee dhabsiistan sobdee kolfiti ruutaa sinittin himaa sobdee kolfiti sobdee gammaddee sinitti hin fakkaatiin caba qabdi isa dhugaan siniin jedhe jechuudha inna dammoo waan baay'ee jedhe tokkummaa keenyan caalaa wajjin hin deemna kootu naasuufna kaameraadhaan ala maaliif kaameraayyuu qabattee dhufteeyyuu minaaminayyuu isheen jennaanii rakkoon qabaatu siyyoom dhossita minaamina jedhe jechuudha egaa ifaanii haa ta'uyyuu malee booda wajjin hin deemuun barbaanne nagaa itti dhaamte achumatti biraa deemte baay'ee tokko gaddeera jedhee jechuudha baay'ee tokko dhaga'ameera addummaan hin uumamin jennaan isa faanas walitti buutu turtanii rakkoo guddaa keessa humtu baga hidhamtee jennaan amma maalidha jedhe jechuudha amma maalidha silana eessisee ifama jechuudha guyyaa shanaan bulaa al tokkoon hin jedhi maatuma'ee inni biraa immoo jechuudha Abeel shakkamee jira Abeel shakkameetu jira sababni isaa maalidhaan jettaniire intalittiin qaccaqaajjaadha ishii kam yoo jettanitu ta'e maartii hin qacaqqajamti daqiiqaa muraasa keessatti viidiyoo lama waraabdee akkashii yeroo darbee gallattiste ni beektu jechuudha ni beektu argamteetti jechuudha deebiftee immoo ruuttaatu bilbilee nama biraa faana na dorsisaatti isheen galgalarratti immoo bu'aa akkasittidhaan gallattiste jechuudha waliin dhawu har'a immoo obboleessi ishii obboleessi Ermeellaa dhaqee kallattii garaagaraadhaan to'adhee qoradhee bira gaheetoo jira Ermeellaa akka ala deemte maaliif na dhoksite iddoo ishiin jirtu beekta waanta ta'eefi eessadha maaliif gaggeessite osoo nutti hin himini Ermeellaan immoo yeroo baay'ee namatti hin himtu calli jetti sifaan ammoo walitti dhufeenya qabu jennaan maal jechaa jirta maal haasawaatoo jirta isaan waan baay'ee taasisaa miti dhawooyi kan jiranii ruutaa waan baay'ee taasisaa miti daanii waan baay'ee taasisaa miti dhawooyi isaan kanaafiyyuu seerri garatti kutti iniika jedhee jechuudha egaa akka isaan gana manatti fakkaata viidiyochi kan waraaban innaa yeroo kana keessatti qallaaliin to'annanii isaanis qorachaan jira to'achaan jira
haadhoon kiyya baddee naftu hanga ishee argannutti abaddan cal jennee taa'uun iyyaadamu jennaan anis if hiriyaadha anis if goddanyaadha. Isa kanaaf iyyuu oduu isaanii dhageessee ani fata akka gargar hin baane gochuun si barbaachisa. Hin dhaggeeffatin waa'ee isaaniidhaayi. Karaa barbaadamu maltu hin barbaanna yoo jedhu Abeel jechuudha. Sababni isaa immoo Abeel irraa akkumatti shakkama yoo jettaniittu ta'ee xiqqoo ishii waan inni irraa hubadhe wayinan qaba hani jechuudha. Innis immoo Ermeellaan yeroo darbee argitaniittu jechuudha. Kaleessumtii isaa anii fi Abrahaamii biyya inni jaalatu deemnee bashannanuu qabna. Fataa jechuu qabna. Sammuu keenya haaromsuu inni sammuu isaa haaromsuudha kan isa barbaachisu jettee otoo faana haasaa jirtu biraankii mucaa fiddee taasiste. Mucaan sun seexana wayitiin walloominni dhufe sun achi booda ganama isaa ifaan argate. Piroosisichi wanta jalqabamee jiru yoo ta'e piroosisichi wanta eegalee jiru yoo ta'e dhufee fi galgaluma gaafa sanaa yoo kaate isa biraanis immoo Abrahaamidhaan bira deemuun qaba. Abrahaamidhaan yaadeera jettee wanta turteef sini galeera yoo deemte maaliif karoora sanarra jirti wanta ta'eef jechuudha. Karoora sanarra jiru wanta ta'eef jechuudha. Kun amma shakkiidha. Dhugumaan immoo Abrahaam osoo hin beekin maatiin ishee osoo hin beekin hin ulfaatu hin jedhe. Isa biraanis immoo ispoortiitti qabameera kan jedhudha jechuudha. Turree himnaa, haasofnee himnaa yookiin immoo siqaayii nu agarsiisan harganii, makaraa nu agarsiisan harganii wanta ta'u hundumayyuu caal jennee ilaalla. Maal finna jedhanii Abeelii fi Ermeellaa yoo walii galanii akkuma mucaan jedheyyuu yoo deemu akkamittiin nu dhoksitee deemti, akkamittiin maatii maal jedhee mucaan yaaddoo keessa galeera. Haadhoodha wanta ta'eef jechuudha egaa. Isa kanaaf mee kuni akkam garamittiin akkam goonu akkam taanuun jedhame nuti Ermeellaan lafa kamaa jiraattu iddoo kamaa jiraattu isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Akka ishiin nu mul'attu barbaanna. Akka ishiin nuuf argamtu dhabama ishee godhuu ilaa ishee ajjeesu hin mul'atin hin argaminii warri jedhan osuma jiranuu ani namni kun akka ishiin mul'attu nan barbaada. Akka ishiin argamtu nan barbaada. Nan fedha. Dhugaan siniin jedhe nan barbaada baqqaan. Gaafa isheen dhufte nan wanneedhaaf iyyuu hin da'u. Sitti fakkaatu sinitti yoo dhufte wayyuu Oromoo yoo dhufte wayyuu intala namaatidha. Sabiraaniyyuu immoo Oromoodhaas jedhaan garuu nuti yeroo Oromoodha namni illee Oromummaan ta'ee Oromoo dhiisee ta'ee maal ta'ee jookkaadha qabaddee sirriitti odeessa. Har'a wanta nu mudate sadii jira siniin jedheera mitiiree intalli Itoophiyaa dhufte. Itoophiyaawwiidhaan jalqabayyuu Itoophiyaawwiin seenee gurraattiidha wanta taateef Ugandaan seenan. Kazaa sifiraanaa kenni jette kaasa sarratti nyaatan. Amaal fannaan jettee jechuudha egaa. Sifiraa alleen deemnaa innaan jette. Tumanii eeyyuun jedheen kaanes. Amma guyyaa mulaa soolanii meekaabii kana godhu mataa waan ta'e ganama dhufanii hanga siyaati kanaatti as turan. Ennaa baatu eessadhaa waliin jennee wal gaafanna kamiyaan gargaaraan gadi baasu jechuudha. Ani baasawee nama gargaaru baay'een jaaladha. Maaliif shunkoot naan jenne garuu mi'amma sana ol galee isaan iddoo obboloonni ishii dhufanii asitti hojjetachaa oolanii mucayyoon kun maal jettee qubaa ishee gadi baasteedha dhaqaa achi booddee eessa biyyi keenan jennaan Amboo naan jette kaa. Anatu jedhan malee Amboo eessa biyyi keenan jennaan ana Amboodhaan jedhe. Dubbii wallahi. Achi booda eenyu maqaan isaa namichi inni sirbi sun Teedii Taafiroo moo Taafiroo jettee namichi sun maqaa isaa sun hangaluusi sirbi isaa sun beekusan. Isa beektaayi naan jette eenyu nan beekaa sirba dhiyoo kana baasee miti biyyi diigamte jedhee naan eenyu nan jette maalidha jennaan ani intala eessuma isaatiiti naan jette.
indhufteereen jedheen indhufteereen ana bira dhufteeree baqqaan immoo sanyii caaluu hundeessaatiin jedheen hin kaa'ee ani iyyuu sirba isaa baay'een jaalladha naan jette jechuudha. Naa akkasitti ani dubbii biraa hinuumnu እንደውም ሶደን ነብረ ድፍቴ ኤልመን ኢሴ ከስናም ኮልፌናም ብራዴም ሲን ጀቹ በርባዴናኒ ዱቢ ወልኬሳ አሳ ወልኬሳ ወዱ ወልኬሳ የማንኛም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ ስንሙ ማቲናፍ ተውድ አነ ወጅኒን ጣስን ጀቹ በርባዳ አኒ ቅዶ ዩቲዩብ ሙለተ ባየፊ ካዩ ባየ ቀበው አንተ ተኤፊ ሰብስክራይብ ላይክና ጉዳ ከነ ወራ ሱዳ ጀላን ካቲናቲ Sabrani simmo jechuudha kale isa wayin argan ture mucayyoo wayi yuutuubiin jala gubatee jechuudha. Daqiiqaa 8 hojjattee jechuudha riikaardee daganaa gootee daqiiqaa 8 keessatti fiu 10,000 argatte. 10,000 subscribe yoo meeqa argatte 800 argatte jechuudha. Cimee mana madaamii taate guyyaa tokko nuti garuu jechuudha waggaa lama keessatti 800 hin argannu 800 waan ibsu hojjettan tuna naan galu waan mas muguchaa jirtan. Hageessaniitu silas hageessaniitu ani sinin dhiisu har'a waan sinin dhiiseefin qabaani ani sinin dhiisu oromoo ani sinin dhiisu gaaf sinin እና የማንኛውም እወዳቸዋለሁ